Ayyee ka sagantaa macaafa qorannaa macaafa qulqulluu kenna wiixataa yookaan hojjaa duraa kenna akka sa'aatii 4 hadda xiqqoo duubatti barfannee jalqabna. Warri argamtanii baga Waaqayyo isin gargaaree argamtan jedhaatiin sagantaa kenna eegalla. Egaa paaster isin kadhannaan itti nu seensisa. Hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa kennaa, gooftaa kennaa, Waaqa jiraataa, Waaqa hundumaa dandeettu Iyesuus. Gooftaa eddee guyyaa hadhaa kanaan nu geette maqaan kee ka eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyo ati ardi irrattis samii irrattis Waaqa. Ati yeroo hundumaa nu waliin jirta. Ati yeroo hundumaa nu geggeessita. Ati yeroo hundumaa nutti dubbatta. Maqaa Yesuus Kiristootiin yeroo sagalee kana qo'annu hafuurri kee garaacha keenyatti argame yaa Waaqayyo karaa addaatiin ati nu barsiisi. Gooftaa wama kana hundumaa gootuuf maqaan kee ka eebbifame haa ta'u. Jalqabaa haga dhumaatitti nu waliin ta'e maqaa Yesuusiin ameen. Sagantaan boqonnaan kun mata duree 3 qaba. Mata duree 3 sanii bakka lamatti qoonnee mata duree duraa dubbisee mata duree boodaa lamaan isin dubbistanii paaster. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 haga 21 kan jiru dubbisaa. 22 haga 36 akkuma jirutti dubbistaniiti fixanii jechuudha mata duree lama walii kaasitanii. Ayyee maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbisaa. Mata dureen isaa Niqoodimoos gara Yesuus dhaquu isaa jedha. Fariisota keessaa namni Niqoodimoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihuudotaa ture. Inni kun halkaniin gara Yesuus dhufee, Rabbi, akka ati barsiisaa taatee Waaqayyo biraa dhufte nuyi beekna. Homtinuu yoo Waaqayyo isaa wajjin jiraate malee milikkita ati argisiiftu kana danda'ee hin argisiisu ittiin jedhe. Yesuus dhuguman sitti hima. Eenyullee ol yoo dhalachuu dhabaate mootummaa Waaqayyoo arguuyyuu hin danda'u jedhee deebiseef. Niqoodimoos immoo namni erga qanca'ee attamitti dhalachuu danda'a? Gadameessa haadha isaatti lammaffaa galee dhalachuu danda'a moo? Jedhee Yesuusin gaafate. Kanaaf Yesuus dhuguma sitti hima. Eenyullee bishaaniif hafuura qulqulluutti yoo dhalachuu dhabaate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Nama fooniitti kan dhalate foon, hafuuratti kan dhalate hafuura. Olii dhalachuun isiniif hin ta'a siin jechuu kootiif hin dinqifatin. Qilleensi gara fedhetti hin qilleensa. Qilleensa'uu isaa hin dhageessa. Eessaa akka inni dhufu, eessas akka inni dhaqu garuu hin beektu. Egaa hafuuratti kan dhalate hundinuus akkuma kana jedhee deebiseef. Niqoodimoos deebisee kun attamitti ta'uu danda'a jedhee Yesuusin gaafate. Yesuus deebiseefi ati barsiisaa Israa'elii kan taate kana hin beektu. Dhuguman sitti hima. Nuyi isa beeknu hin dubbanna. Isa argines dhugaa hin baana. Utuma ta'uyyuu isin isa nuyi dhugaa baanuu hin fudhattan. Waa'ee isa biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantan ta'e waa'ee isa biyya Waaqaa yoon isinitti hime immoo attamitti amanturee? Ilma namaa isa Waaqa irraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara Waaqaatti ol hin baane. Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irratti akka ol fuudhe ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhamuun hin ta'a. Kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf ta'a. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradama. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammumayyuu itti faradameera. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifa irra dukkana jaallatan.
Firdichis akkuma kanatti hin raawwatamu. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibba. Hojiin isaa akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti hin ba'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojii isaa inni akka jaalala Waaqayyootti hojjetame haa mul'atuuf gara ifichaatti hin ba'a jedheen. Egaa lakkoofsa 1 haga 22 kana yoo ilaallu tokkoffaarraa jalqabnee ilaalla. Yesuus Niqoodimoos kuni barsiisaa duwwaa osoo hin taane dura bu'aa hawaasa Yihuudootaati. Barsiisonni akka isaa baay'een jiranii Israa'el keessaa Yerusaalem biyya Yerusaalem jedhamu keessatti magaalaa Yerusaalemitti jechuudha. Isaanumallee barsiisota warra ta'anillee dura bu'eeti kan mootummaa biyya saniillee dhaqaa akka dubbisuu namoota haaraa nuti barsiisaa jedhaa ka'anillee kan dhaqaa isaan dubbisuu. So akkuma durataa ta'e kanatti maal godhaa? Guyyaa wanta Yesuus Kiristoos barsiisu Fariisotuma kaawwan waliin duuba bu'ee ilaalaa ture. Wanti inni ilaalu kuni wanta isaan dur barsiisaa turanii adda ta'uu hin arge. Adda ta'uu duwwaa miti itti toles. Garuu itti toluu isaa kana ifaan ifatti amanee warroota isa waliin hojjetan barsiisota Fariisota kaawwan waliin jidduu isaanii dhaabatee amanee isaan waliin haasa'uu hin sodaate. Maaliifi tarii ka amane jiraachuu malaa ta'us garuu kan amanne yoo jiraatan anas na miidhanii dubbiin akkanatti hin kaane jedheeti dhoksaatti halkan nama barsiisa addaa barsiisu kana dhaqee dubbisuu barbaada. Halkan dhaqee Yesuus Kiristoos dubbisuu barbaadee jechuudha. Asirratti yeroo tokko inni ganama halkaniin ka'eeti Yesuusin bira dhaquun isaa kun maal mul'isa jechuudha. Tokkoffaa yeroo laalla. Yeroon yoo laallu halkanii. Halkan kun waa'ee kiristaanotaatiif kaafnee yoo laalle kiristaanonni halkan sa'aatiin halkanii sa'aatii gara 3 dhaamti. Sa'aatiin inni itti dhaqee ka'ee Kiristoositti dhaqe kuni si ammaa kana yeroo ammaa jireenya keenya keessatti buufnee yoo laalle yeroo itti kiristaanni qorama fooniitiin karaa seexanaa irratti argamu jechuudha. Seexanni yeroo kana waa balleessuuf halkan deema. Sa'aatii kana gara onnee namaa dhufa. Sa'aatii kana gara mana namaa dhufa. Sa'aatii kana gara jireenya namaa dhufa. Halkan kun gabi wanti biraa kan dhagamu tokkollee hin jiru. Kan dhagahamu sa'aatii halkanii yoo argine ta'e akka biyya kanaati miti. Yeroo baay'ee wanti kun fakkeenya akka biyya keenyaatiin fudhatamuu mala. Maaliif isinitti fakkaata? Yeroo Kiristoos Niqoodimoos Kiristoositti dhufa kana biyya Israa'elii keessa akka biyya keenya hadha baadiyyaa jedhamu mul'atu sanitti istaayilii san hin jirti. Makiinaan hin jiru, muuziqaan hin jiru, reediyoon hin jiru, maaliin hin jiru, tiiviin hin jiru. Wanti martuu callu. Wanti guyyaa gabbaafteetiffattu gaalli, hoolonni, re'oonni, horiin martu rafeera. Namnis rafeera. Namni horii eegu hin jiru. Sa'aatii gabii kanatti nuti lubbuun teenna hafuurota lamaan kanatu itti dhaga'ama. Yookaan hafuura seexanaati yookaan hafuura qulqulluudha. Niqoodimoos gara hafuura qulqulluutti fiigee jechuudha sa'aatii kanatti. Maaliif? Wanta dhaga'e kanatu itti tole. Wanti guyyaa dhaga'e kuni jireenya kaleessa ittiin jiraataa ture waan isaan barsiisaa turan adda waan ta'eef mootummaan kee kuni maali jedhee gaafachuu dhaqe. Kiristoos achitti tokkoffaa waan garaa isaa jiru waan beekuuf durseeti waan inni yaadaaru san reject godhuu jalqabe jechuudha. Argitanii gaafii yoo gaafannu nu yeroo baay'ee gaafii yoo kaafnu gaafii keenya duuba intentioniin jiru maal akka jiru waan hin beeka. Anamma dhufee odoo gaafii yoo isi gaafadhe
Okay? Gaafii san bichaa naa deebista malee ati maaliif akka gaafii san si gaafadhe hin beektu ati. Garaa kiyya keessa waan yaade ati hin beektu. Gin Kiristoos waan beekuuf tamanni gaafii gaafate qaxxita jaantu godhee wanta isarraa barbaachisu bichaatti hime. Mootummaa kana galuuf irra deebitee dhalachuu qabdaa jedheen. In fact Niqoodimoos Yesuus Kiristoositti fiigee kan dhaqeef Yesuus illee Israa'elaawiidha. Inni illee Israa'elaawiidha. Firummaa kanaa nutti dhiyaadhee tarii mootummaa kana bakka rizarvi naa godhuu danda'a yaada jedhuun karaa fooniitiin nu ilmaan Abrahaamiiti. Mootummaan Abrahaamiif kenname sun nuufis hin kennama yaada jedhuun fiigee waan dhaqeef lakki jedheen. Ta foonii odoo hin taane ta hafuuraatii jedheen. Lammaffaa dhalachuu qabda. Akkamitti lammaffaa dhaladha jennaan ta lammaffaa dhalachuu san hiikeef bishaaniif hafuurarraa jedhee kee maal jedhe? Namni foonirraa dhalatu foonii. Namni hafuurarraa dhalatu hafuura wanti jedhee fi akkuma argitee Daawit faarfannaa boqonnaa 51 irratti ani gaafuma dhaladhu cubbamaa ta'ee dhaladhe jedheetiin Daawit faarfatu sani Niqoodimoos hadhumallee odoo gara haadhaatti deebi'ee ka dhalatuuti. Haati isaa cubbamtu. Wanti inni ishiirraa haaraa qabatee ba'u jiru. Garuu hafuurarraa yoo dhalate hafuurri qulqulluu waan ta'eef qulqullicha san irraa qulqulluu qabatee dhalataa jechuudha. Isa san adda baaseef. Bishaaniin cuuphamuu fi hafuura wanti wal bira kaa'eef tokko biyya lafaa kanarratti akka milikkitaatitti bishaaniin harka namaatiin yoo cuuphamnu garuu Waaqayyoon biratti fudhatama argachuuf harka Kiristoositiin hafuura isaatiin cuuphamuu danda'u. Egaa kana fudhanneet gadi buuneet waa'ee qilleensaa dubbatee jechuudha. Maaliif waa'ee qilleensaa dubbatee? Amma Kiristoos lammaffaa dhalachuu isaa kana yoo ibsuuf lammaffaa dhalachuun kunillee akkuma yoo biyya lafaarra dhalannu daa'imni dhalateera jedhaniituma dhaqanii harka dhaanii bakka daa'ima dhalate kan ijumaan argan dhalata ijumaan odoo argan guddata. Isa kanatti laala boottirri biyya lafaa. No, hafuurarraa dhalachuun namni hundi hin arguu jedhaa. Abbaa nama kara deemaa maraamti qabu. Qilleensi yoo qilleensa eessa akka ka'e eessa akka inni deemu hin beektu. Argitanii biyyi lafaa namni hafuurarraa dhalate eessarraa akka dhalate eessatti galuuf akka deemu hin beektu. Hadda hafuurarraa dhalachuu namatti himne hafuurarraa dhaladheera lammaffaa dhaladheera jechaa bichaa hin fudhatan ta'a. Garuu hafuurarraa dhalachuun kun maddi isaa eessa akka ta'e hin beekan tokko. Namni hafuurarraa dhalate garamitti akka deemaa hin beekan lama. Kana ibsaaraaf namni akkuma qilleensi eessaa ka'e akka eessa akka deemu hin beekamne namni hafuurarraa dhalate illee eessarraa dhalatee garamitti akka deemu biyyi lafaa beeku isin beekuu hin dandeettanii jedhaaraan. Kanaaf amma milikkit fakkeenya of danne qilleensa ala keessa yoo qilleensa muka inni raasu laalleeti gara mukni itti daaqu laalleeti qilleensi kun garas deemaaraa jenna. Yookaan ammoo muka socho'u argineet mukni yoo socho'u qilleensatu sochoosaaraa jenna. Kana fakkeenya fudhannee hafuura bira yoo dhufne hafuurri illee milikkita jireenya namaa keessatti godhuun laalamee namni tokko jijjiirraa jireenya isaa keessatti agarsiisuuni hafuura qulqulluurraa dhalachuun mul'ifama. Hafuura qulqulluurraa dhalachuun kan mul'ifamu maali? Ijoota hafuuraa salgan. Efesoon immoo Galaatiyaa 5:21 irratti kan mul'atu. Galaatiyaa 5:21 haga 23 irratti kan himu jechuudha. Obsuu, jaalachuu, of qabuu, garraamummaa, amantii, amanamummaa, kanneen machii irraa dhoorguu. Wanta kanniin namni tokko yoo mul'isuu jalqabe hafuurarraa dhalachuu argina jechuudha. Itti ammoo itti aansee maal jedhe? Ilmi namaa waa'ee qilleensaa eegaa kana jedhe ilmi namaa isa waaqa irraa gadi bu'e ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'e sana malee jedhe. No, dura maal jedhe? Waa'ee isa biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantan ta'e waa'ee isa biyya waaqaa yoon isinitti hime akkamitti amantuu jedhe. Amma Kiristoos maal jedhaan Niqoodimoosiin? Ani waaqa ta'ee
Waaqayyo hafuuraan waaqeffadha akkuma jedhu Yohaannis 4:24 irratti ani waaqa hafuuraa san ta'ee hafuuraan odoo hin ta'in fooniin si dura dhaabbadhee gurra foonii ati dhageettu dubbadhee sagalee ati dur dhagaa baratti ittiin guddatte ka ati beettu saniin si dubbadhee afaan ati beettuun sitti himee yoo si hin galu ta'e oduu akka ergamoota waaqarraa san argitee hafuuraan dubbaa sanii walitti dubbannu san sitti haasa'i si hin galuu jedhaaraan. Amma waa'ee mootummaa anini sibila dhaabbadhee akka nama biyya lafaa fakkaadhee si dubbadhaara malee wanti anaasaar waa'ee mootummaa waaqayyo. Lafarra taa'ee si haasaara malee wanti anaasaar waa'ee waaqarraati waa'ee lafarraati miti jedha adda baasee itti maara. So yaada kan kee bakka jirtu sanirraa kaasiiti waaqarra of kaayi gaafsan sii gala. Hadha wangeela lallabuuf yoo gadi baane yoo namatti himnu Kiristoos si fayyisa Kiristoos siif du'e ati cubbuutti kufteerte cubbuu keessaa ba'uuf akkas ta'uu qaba yoo jedhanii wangeela itti himani namoota hin galuufi. Maaliif yaadni isaanii ati wangeela itti maarta malee isaan ololaa fi siyaasa biyya lafaa keessa guddatan kana keessa galchaati kan madaalaa ilaalan. Akka gingilchaati achi keessaa dhimbii baate ka fudhachuu yaalan hin ta'u akkasitti. Yaadni keellee yaada waaqarraa ta'u qaba. Jalqaba tokkoffaa fakkeenyaaf namaaf dhiisi yoo jetteeni maaliif dhiisaaf jedha garii. Dhiisuu fiini olii waan sii dhiifameef yoo jetteeni amma olii dhiifamu san yaadni isaa achirra dhaqaa jechuudha. You forgive others because you are forgiven from above, from God yoo jetteeni adaa hundeen dhiifamaayyuu namicha kana biraa miti maddi dhiifamaayyuu waaqarraa jedhee achi jalqaba. Maddi dhiifamsi soorsiin dhiifamsaa lafa kanarraa miti adaa waaqarraa. Adaa annamaa dhiisuu iyyuu ka danda'u yoo olii naa dhiifame. Namichi na dura dhaabatu kunuu kanaa dhiisaaruuf adaa olii dhiifameefiifi. Ani ammoo darbee nama wayitii dhiisuuf yoo barbaade olii yoo naa dhiifame bichaa. Yaada kanniin addaan baasee barsiisu. Achi jedhee maal jedhe ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'e malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane wanti jedheef maaliif? Because namoonni warroonni Fariisonni kun Yahudoonni kun Musee kana baay'ee itti of kennaniiran. Musee seera Museetiin bakka mootummaa waaqayyoo akka isaaniif argatamu amananii kan jiraatan waan ta'eef waa'ee Musee itti dubbataara. Jaraneedhaaraan ani waaqa irraa dhufee jedhaaraan. Museen isin seera isaatiin dhaadattan kuni waaqatti ol hin baane. Seerichuma qabee isinitti hin dhufe sanillee waaqatti miti ol bahee ka fuudhee isinii dhufeefi gaara Siinaatti ol bahee gaarri Siinaa lafumarra jira jedhaaraan. Tokko sani lammaffaa namni kaleessa ilma namaa kana malee gara waaqaatti ol kan bahe hin jiru isa jedhu kan namoonni baay'een maalitti fudhata? Hanga ammaa namoonni mootummaa waaqayyoo hin galle yaada jedhutti fudhatan. No, what he is saying inni ka jedhaaruuni nama as lafarra laaltan kanniin hundumaa keessaa eenyullee waaqarra achi dhaqee waaqa bira ga'ee ka deebi'e hin jirudha bakka. Warri dhaqe achuma jira. Warri mootummaa waaqayyoo gale achuma jira ka deebi'ee dhufe hin jiru. Warri gara biraa deemeefu. Garuu warra lafarra isinit dubbatu kana keessaa kan waaqa bira dhaqee achii dhufeeru tokkollee hin jiru. Garuu ani waaqa biraa dhufaa jira jedhaaraan kan addaan baasee itti maara. Inni biraa maalidhaa? Museen lafa irratti jedhaarama. Museen lafa irratti bofa sibiila irraa tolchee mukarra fannise ani ammoo mukarra fannifamuuf ilmi namaa mukarra fannifamuuf dhufe. Museen harkaan sibiila irraa waa tolcheeti achi ofirraa adda baasee fannisee ofiillee ummatuma keessa dhaabateeti kalaalaa ture bofa san baay'ee. Innumti mataa isaatu boficha san harkaan ijaare mukarratti rarraase garuu achi as deebee maal godhe ummata keessa dhaabatee ummata waliin laalaa ture innis. Yesuus Kiristoos gaafa fannoo irratti fannifame asirratti sirriitti qayyabachuu qabna asirratti. Gaafa fannoo irratti fannifame tokko of course akkuma Musee ummata keessaallee ilaalaa ture hafuura isaatiin. Lama waaqa irraallee ilaalaa ture because he is God. Sillaasee sadiin ka jedhamu kanarratti illee beeksifamu. Yesuus Kiristoos fannisee achi dhaabatee ummata keessaa duwwaa odoo hin taane ummata keessaayis waaqa irraayis ilaalaa ture. Bakka hunda jira. Maal jechuudha kun mediation yookaan araara. Gidduu dhaabbata waaqaaf namaa ta'uu isaa fannoo achirra kaayee fannoo irra of kaayee ummata birallee dhaabatee waaqaa kadhachuu waaqa birallee taa'ee ummataaf kadhatamuu.
namaafis kadhatamuuf namaafis kadhachuuf bakka lachuu dhaabateera Yesuus Kiristoos. Gidduu kanatti illee araaraaf jecha fannoo irratti bahee mediation gidduu dhaabbataa ta'ee achillee taa'eera. Bakka sadiinuu jira. Museen bakka sadiinuu turre, bakka namaa ture. Bakka namaa bichaa ture. Isa sana addaan baasaa. Inni biraa Waaqayyo lafatti farachiisuu fi miti. Lafti akka isaan fayyituuf jedha. Irratti deebi'ee yaadni bal'ataa akkuma deemuun wanni jechuu danda'a. Miyuutii irraa of kaasi paaster yaada dabalataa itti fufi. Anatu miyuutii irra si kaa'e, sorry. Baay'ee gaariidha. Hundaa haasofteerta garuu ani asirratti maal jedha jalqabatti Fariisota keessaa namni Niqoodimoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yahudotaa ture jedha. Fariisotas ture, dura buutuu Yahudotas ture, barsiisotas ture mitire. Dura buutuu Yahudotaa ture, Fariisota keessa ture. Inni dura buutuu Yahudotaa ture. Inni kun halkan gara Yesuusii dhufee, Raabii, akka ati barsiisaa taate Waaqayyo biraa dhufte nuyi beekna. Homtunuu yoo Waaqayyo isa wajjin jiraate malee milikkita ati argisiiftu kana danda'ee hin argisiisu. Milikkita ati argisiiftu kana danda'ee hin argisiisu ittiin jedhe. Innaa asirratti halkan dhufe jennee mitire. Na dhagaartaa tasfaa'e. Yaa halkan dhufee yoo halkan dhufu kana namichi kuni Fariisota keessaa dhufe, namichi kuni dura buutuu Yahudotaati, namichi kuni barsiisaa, innuu mataan isaa jecha. Innaa an asirratti taa'ee wanti ilaalu wanti wannoo jedhaa ture yeroo gara isaa dhufu kana argitee isa faanaallee nama bu'ee deemaa jira. Nama isa faanaa bu'ee deemutu jira jecha. Yahudota ture, dura buutuu Yahudotaati, barsiisota Fariisota keessaa jedha. Innaa namatu isa faanaa bu'aara. Namni isa faanaa waan bu'uufi kun amma maali? Namichi kun waa'ee Yesuus Kiristoosii galeefira, hubateera, ragaallee ba'aara iddoo kanatti. Innaa yoo Waaqayyo irraa ta'e malee milikinni ati gunu amma milikkiti jedha. Milikinni ati argisiifte kana danda'ee hin argisiisu ittiin jedha. Innaa homtunuu yoo Waaqayyo isaa wajjin jiraate malee milikkita ati argisiiftu kana danda'ee hin argisiisu ittiin jedha. Innaa maal jechuu barbaade asirratti namni tokko yoo ofii barsiisaa ta'e, yoo immoo namni tokko ofii deebi'ee geggeessaa Yahudota ta'e, duratu Fariisota ta'e, Fariisonni warra seeraan bulu jecha, warra Kiristoositti hin amanne, warra isa qoraa turan karaa gargaraatiin jecha. Amma namichi kun immoo waan inni hojjetu kana galeefira. Ifaan ifatti dhaquufi innillee waan isa jala deemutu jira. Waan isa argutu jira. Wanti isa argu. Wanti biyyiti lafaa gootu haadhallee taanaani argitee amma ani fakkeenyaaf namni tokko waan geggeessu qaba. Ati waan geggeessu qabda. Ka ati geggeessitu kun gaafa sirrii ta'ee arge, gaafa hubadhe. Garuu ana faana namatu deemaara. Ani immoo nama geggeessaara. Yahudota dura buutu jedha. Innaa nu warra isaan mormu turre. Kanaaf maali anaa gaafa galee adda baay'een dhaquu hin danda'an. Maaliifi anillee geggeessaadha. Anillee of duuba namatu na duuba jira jecha. Innaa amma naa galeera wantichi naa gale. Wantichi naa gale kun takkitti maan namoota kanaa galuu hin danda'u. Takkitti maan namoota kanaa ifuu hin danda'u. Anaa wanti wayii naa ifeera. Maaliif ragaa baara akkanaa ife? Innaa waaqa biraa yoo ta'e malee wanti ati gootu kun milikkitoonni kun kan biraayyuu hin danda'amu jedhee galee hubateera. Kanaaf ana iddoo kanatti taa'ee yoo ilaalu warra kaawwadhossee halkaniin wanti itti dhaqeefi innuu geggeessaadha, innuu dura buutuudha, innuu warra isa faallessan ture garuu achi keessaa isaanii galeera.
Kanaaf dhaqee addatti isa gaafate ka'edhu yaada sammuu kiyya keessa na dhufaan. Innaa asirratti. Maaliif barsiisaa inni mataan isaa dura buutota Yahudootaati Farisootaa jedha. Mormaa turan inni warri kunniin argitee Kiristoosiin. Amma garuu isaa akka galu hubateera namicha, beekeera namicha. Garuu takkitti maan ol ka'ee nullee beeyoo gara gooftaa kana dhufnu takkitti maan beeyoo nuu gale suuta jennee nama gaafannaaf. Inna addaan baafatta yoo wanti wayii sii gale amma jireenya nama wayii teettee yoo ilaalte gaarii jiraata. Namichi kun akka gaarii jiraata. Walitti dhiyeenya qabda. Garuu wanti inni itti amanuuf ati itti amantu gargara. Kanaaf itti siixee namicha kana maal goota suuta jettee gaafatta. Amma inni uummata kaan jalaa dhokatee argitee ifaan ifatti dhaquu itti ulfaata. Innuu barsiisa, innuu geggeessa, innuu immoo sabakaa wannoo godhee deemaara. Warra isa mormu ture. Kana an asitti kana na fakkaata jedhee dhufa. Halkanii wanti itti dhufecha. Gara biraatitti immoo dhossaanii akka waan dhossaan itti dhufeeti. Waa'ee gara halkanii yoo dhaqnu halkan akkuma ati jette namni hirrafa. Halkan seexanatu hojjeta. Hujii seexanaa diiguu fi amma ka jennu yoo argitee namichi kun amma ganaaf hin fayyine namichi kun. Kiristoos immoo ta'e inni itti dhaqe waa'ee fayyinaa mallattoo ifaan ifattiif. Na kana ta'uu qabaa jedheen bakka akka isa barbaachisu atis hadha yoo namni tokko shul jedhee dhokatee illee sitti dhufu. Waan keessa jiru san keessaa dhokatee fiigee yoo sitti dhufu. Anallee an fakkeenyaaf jecha anamma fakkeenyaaf yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos fudhee yoo xiqqaate waggaa tokkoof lama abbaan kiyya haati kiyya warri kiyya Naayiroobiin jira. Community ma waliin jiru sodaa peestaalii gurraatti kiisii kaadhee yoo mana kiyya keessaa gabbee peestaalii san keessa baabilii kaadhee charchi yoo seen immoo peestaalii san kiisii kaadhee baabilii baaxira charchi yoo ga'e hin boodacha. Maaliifi kalee ka itti amanaa ture kabiraati. Haadha amantii kana argitee namoonni hin beekna hundinuu. Kun immoo inni mataan isaa geggeessaa. Inni mataan isaa dura buutuudha. Inni isa faanaayyuu ka deemutu jira. Warra mormaa ture. Kanaaf natti fakkaata. Halkan wanti itti dhaqeef. Garuu gooftaa Yesuus Kiristoos haadha anaafat illee dhokatee namni wayii dhossaa yoo nutti dhufe carraan nu erginu boruu miti. Iftaanii miti. Akkuma sagalee Waaqayyoo guyyaan fayyinaa haadhaadhaa miti. Kanaaf automaatikaalii gaafii inni jedhee kunoo jedhee kana gaafa ittiin jedhe. Yesuus dhuguma sitti hima. Eenyullee jedhe lakkoofsa 3 irratti. Eenyullee yoo dhalachuu dhabaate. No. Dhuguma sitti hima. Eenyullee ol yoo dhalachuu dhabaate mootummaa Waaqayyoo arguuyyuu hin danda'u jedhee deebiseef. Naqadimoos immoo namni jedhe amma wama nu gaafannu akkamitti dhalatuun sun explain naa godhu. Already kan inni beeku maali? Dura dhalateera. Guddaa ta'e akkamitti dhalata? Kana naa ibsi. Amma maaltu ta'e? Relationiin jaraa walitti dhufeera. Argitee? Waliin haasa'aara nama. Gooftaa Yesuus Kiristoos wanta inni godhatu kana Niqodimoosii galeera. Kanaaf yoo fayyinu bee lallabataatii miti ka fayyinu gara gooftaa ka dhufnu. Dhokannee gara gooftaa dhufnaaf. Maal dhokanna beektaa? Caanaa biyya lafaa, sooshaal laayifii biyya lafaa, kakalee waliin jirtu biyya lafaa bakka wanti ila dubbiin warri biyya lafaa waan humna wayii qabu nutti fakkaata. Karaa hundumaanuu lafa kanarratti. Gen ka Kiristoosii kana ta'uun immoo akka waan biyya lafaatitti warra biyya kanaaf sagalee Waaqayyoo isaanii warra gooftaan qabne akka gowwinnatii fakkaata. Argitee? Garuu nu warra isa qabaniif immoo jireenyaadha. Kana ana dubbiin kun kana inni hojii hojjete bakka amma Kiristoos fayyuun maal akka ta'e maal irraa akka ta'e ammallee illee ima gaafataara galidhee yoo ilaallu Niqodimoos immoo namni erga qancaree attamitti dhalachuu danda'a. Gadaamessa haadhaa isaatitti lammaffaa galee dhalachuu danda'a moo
jedhee Yesuusin gaafate. Amma namichi kun fayyuu barbaadaara, gaafataara, gara dhugaa dhufaara. Innaa jennaani Yesuus maal jedheen? Yesuusin gaafate. Kanaaf Yesuus immoo dhuguma jedha ammallee laala. Irrasitti illee akkasuma jedhaniif sitti hima eenyullee bishaaniif hafuura qulqulluutti yoo dhalachuu dhabaate mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u. Namni nama foonii kan dhalate foonii, hafuuratti kan dhalate hafuura. Olii dhalachuun isiniifin ta'a siin jechuu kooti. Hin dinqifatini jedhe. Olii dhalachuun siifin ta'a jechuu ittuma himaarama waa'ee fayyinaa sii galee karattiitti argate san karaa inni jara dhokatee itti dhufe halkan itti dhufe. Halkan maaliif itti dhufe? Look it. Halkan wanti itti dhufee fi of dhossee dhufe akka namoonni san argine, akka warri isa waliin deemuun argine. Garuu gaafii gaafataa gaafii deebisaafiitu deeme asirratti ka dubbatu jecha. Kaan immoo waa'ee qilleensaa clear explain gooteera. Gooftaan si haa eebbisu. Innaa akkasuma maaliifi eenyullee biyyi lafaa beekuu hin dandeettu. Amma qilleensi yoo baalli akkana ta'u malee namni garamii akka dhufe garam akka deemu hin beektu. Cadhi baalli kun akkana ta'a miti? Akkana ta'a. Kanaafi hin galuufi jecha. Kana warra isaa amanetu beeka malee garam akka deemu eessaa akka dhaqu warra biyya lafaati gonkumaayyuu hin galu. Hin galuufillee hin danda'u. Innaa jechuun deebi'ee sagal irratti gad dhufee Niqoodimoos deebisee kuna attamitti ta'uu danda'a jedhe Yesuusin gaafate. Yesuus deebiseefi ati barsiisaa Israa'elii kan taate kana hin beektu laal. Yesuus immoo deebisee ati barsiisaa Israa'elii kan taate kana hin beektu. Dhuguma sitti hima. Nuyi isa beekuun in dubbanna. Isa argines dhugaa hin baana. Odoma ta'u iyyuu jedhe. Isin yoo nu dhugaa baanu hin fudhattan. Argitaa? Nu dhugama dubbanna. Isa arginu, isa dhageenyu nu hin dubbanna. Odoma ta'u iyyuu isin isa nu dhugaa baanu hin fudhattani jedhe. Maaliif mormaa turanii muraas hin dura? Innaa jedhe waa'ee isaa biyya lafaa isaanii himaman erga hin amantan ta'e ila waa'ee isa biyya lafaa isinitti himanin erga hin amantan ta'e waa'ee isa biyya waaqaa yoo isinitti himne immoo attamitti amanture. Ilmi namaa isa waaqa irraa gadi bu'e san malee homtinuu gara waaqaallee ol kanallee explain goote sa'aatii fixuun barbaadu asirratti gooftaa galanni isaaf haa ta'u kanneen dubbatteerta. Innaa bakkattii halkan dhaqe tana jentu tana bichaa kiliirii godhuu barbaadaan wanti keessa kiyana jira jecha. Maaliifi dhokanneeti nu uyyuu gooftaa fudhan. Ifaan ifatti miti. Yaa kanaafi kanuma jechuu barbaadaan kanneen explain gooteerta sirritti. Sa'aatii gubuun barbaachisu. Ayyee galatoomi. Ani ammoo yaaduma ammati himte irratti wanta lamaan takka bichaa jechuu barbaada. Inni amma kunoo bakka ilma namaa tokkicha malee olii ka dhufe hin jiru ka jedhu sani irratti maal wantoota kana jechuun tokko Yesuus duwwaatu nooti qabadheerraa si dubbisa. Yesuus duwwaatu dhagna nama kan biraa utuu hin ergifatin lafaa fi waaqa irratti akkuma jirutti of ta'ee argamuu danda'a. Sillaasee sadiin keessa. Yesuus Kiristoos duwwaatu dhagna uumama biraa utuu hin ergifatin akkuma jirutti ufuma isaatii lafa kanarrattis waaqa irrattis argamuu danda'a jechuudha. Inni Waaqayyo abbaan immoo waaqa irratti malee lafa irratti argamuu hin danda'u. Biyyi lafaa ifa ulfina isaa baachuu waan hin dandeenyeef jedha. Seera ba'uu 33:20 dhadhee yoo dubbisne kana nu barsiisaa jechuudha.
Inni sadaffaan ammoo hafuurri qulqulluun waaqarrattis lafarrattis in argama. Garuu lafarratti dhagna namaa keessa malee of ta'ee mul'achuu hin danda'u hafuura waan ta'eef. Argitee amma sadiin tanniin erga qoonnee booda wanta biraa ammoo kan jechuu barbaade maali? Wantoonni sadiin tokko olii dhalachuun kan kennu maali? Namni olii dhalate ija sadiin tokko qaba. Sanoonti jedhuu barbaadeef maal si fakkaate? Nu wanta beeknu isinitti himna. Isin garuu hin amantanii waan jedheef. Maal jechuu barbaadeet inni amma asitti Yesuus Kiristoos nu yoo jedhu eenyu isaan sunam gaaffiin gaafatamu jiraachuu malaa jechuudha. Nu yoo jedhu bakka lama qoonnee ilaalla. Tokko warroota bakka isaa bu'anii hadha hojjetan kana nu mataa kenna bartoota isaa raajota durii Isaayyaas fa'a hundinuu kanniin walitti qabee nuyi jedhee nama bakka bu'ee dubbataa achitti. Inni biraa ammoo nu yoo jedhu Sillaasee sadanis bakka bu'ee dubbataa. Yeroo baay'ee Waaqayyo yoo dubbatu ani Waaqayyo tokkicha oduma jedhu garuu yoo Sillaasee ofii walitti qabee hojii isaanii maraan bakka tokko ibsu yaalu nuyi jedha yeroo baay'ee. Koottaa jedheeti waama. Kiristoos illee asitti bakka Waaqayyo kakuu moofaa seera uumama boqonnaa tokko lama keessatti koottaa jedhu sani asiin maal jedhaara Niqoodimoosiin nuyi isa beeknu dubbataa jirra jedhaara. Maal jechuudha? Anis abbaan koos hafuurri qulqulluunis wanta beeknu dubbataa jirra malee wanta namni nutti odeessee miti. Wanta dhageenyee miti. Wanta nutti fakkaateti wanta beeknu dubbachaa jirra. Garuu jedhaaran isini isuma kanayyuu hin amantanii jedhaara. Hin amantan jechuu isaa kaleessa raajota hin amanne hadha ammoo ana hin amantanii jedhaaraan karaa biraati. Inni dhumaa kanuma gara dhumaa irratti 20 gara dhumaa irratti maal jedhaa? Ifichi gara biyya lafaa dhufeera jedha. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifa irra dukkana jaallatanii jedha. Amma bakkattii isaanii this is a gospel of wangeela waa'ee namummaa hojii namaa nu barsiisa. Hojii namaa nutti himaa asitti. Hamaanii namni hamaa hojjetu amma duratti maal jedhaa turte ati? Yeroo jalqaba kiristaana taanu fiinneet nama hundumaa duratti uf ibsaa hin deemnu uf dhossinaa jette. Maaliifi tokko amma fakkeenyaaf waldaa keessa dhaabatanii duraan utuma cherchi keessa teennu maal godhanii namni akkasinii kadhatu barbaaddan namni akkanaa dhukkuba akkanaa yookaan rakkoo akkanaa maal jettan isinii kadhannaa koottaas baay'ee namoonni baay'een rakkin achirra himamansa hunda oduma beekan oduma isaanii ta'ee jiru beekan achi baanii hin kadhatamuufi. Maaliif hin qaanamu hin sodaatu. Rakkinni cima jira. Achi yoo dhaqan odoo kadhatameef akka fayyanillee hima beekanii garuu achi dhaqanii yeellatama qaanan san bichaa sodaafachi ta'anii jechuudha. So ificha namni waa hatu namni waa dhossuu barbaadu gara ifaa hin ba'u. Ifichi wanta ati dhossuuf harka qabattu san irratti ifeet namni biraa akkasii harkatti argu taasisa. Gara Kiristoos yoo dhufnu cubbuutu nurraa mul'ata. Ifumaan ifatti. Cubbuu keenya nurraa ifa Kiristoos hin mul'ata. Isa dhoffachuuf jecha maal goonaa Kiristoos hin dheessinaa jechuudha. Inni kaan isarratti maal jedhanii dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala Waaqayyootti hojjetame haa mul'atuuf gargara ifichaa. Amma warri dhugaatti jiraatu tokko wanti dhoffatu hin jiru. Lama wantuma harkaa qabu sanuu akka mul'atuufiif barbaada. Kanaaf gara Waaqayyoo dhufaa jedha. Kanuma inni jechuudhumaa kan jechuu barbaadu asirratti. Yoo wanti itti dabaltu hin jiraanne kan itti aanutti darbinaa jechuudha. Miyuutii irraaf kaasi, sorry. Miyuutii irraaf kaasi. Yoo ofii dubbadhu si miyuutii irra kaaya yoo ati dubbattu of miyuutii irra kaaya akka sagaleen kiliir ta'u jedheeti. Ila maal fakkaata amma asirratti lakkoofsa 19 irratti
Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojii isaanii hamaa waan ta'eef. Maaliif ifichi gara biyya lafaa dhufeera? Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifa irraa dukkana jaalatan. Firdichis akkuma kanatti in raawwatamaa jedha. Hamaa kan hojjate hundinuu ificha hin jibbaa jedha. Hojiin isaas akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti hin ba'u jedha. Maal jechuudha asirratti taa'ee yoo ilaale wanti gara kiyya dhufu maalidha? Amma gooftaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufeera. Gara biyya lafaa dhufe. Ifichi gara biyya lafaa dhufeeraa jedha. Ifichi eeyyoonu keessa jiraate isa reefe jechoota Galaatiyaa irratti dubbattee jecha. Maaliif ifichi nu keessa jiru suni maal ibsaa? Jaalala, garraamii, walii oo'uu, walii dhimmuu, wantoota gargaraa ifa. Garutu warri biyya lafaa ammoo maal barbaada? Si saamuu, si hatuu, si dhiibuu, ufii jiraatuu, ufii nyaatuu barbaada. Kun maalidha? Faallaadha. Gaafa gara ifichaa kana dhanne kana godhuu hin dandeenyu. Maaliif? Hafuurri Waaqayyoo nu keessa jira waan ta'eef hafuurri Waaqayyoo isa kanaaf nuuf hin abboomamu. Isa kanaaf balbala nuuf hin banuu jecha. Kanaaf namoonni maal godhan? Ificha hin dheessan. Maaliif? Lafa keessa jiraatuu hin danda'an. Wanti lafaa maali? Hanna. Wanti lafaa maali? Saamicha. Wanti lafaa maali? Kun immoo jedha sagalee Waaqayyoo asirratti maal jedha? Homaa kan hojjanne hundinuu ificha hin jibbaa jedha. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibbaa. Hojiin isaas akka irratti hin beekamne gara ifichaatitti hin ba'u jedha. Maaliif si fakkaate? Amma ani gooftaa Yesuus Kiristoos qaba yoo ta'e isa qabaadhee wama diqqishuu takka yoo waa kararraa dabse yoo waa godhe tiyya sun adda baatee mul'ata. Kabiraadhiisi warri gooftaa Yesuus Kiristoos hin qabnellee inni sun kiristaanaa ufiin jedhaas hin jedhan. Ragaa sii baan ufumaa bee kiristaanummatii kee saadaa hojiin isaa meeti akka ati immoo kiristaanni warri ifti keessa jiru akka dhugaa qabatanii deemanii beekanii jecha. Warrummaan gooftaan qabne. Garutu kajara kaanii suni odoo aqaqqalee namallee ajjeese. Odoo aqaqqalee namallee saame. Waan biraallee godhee homa takka kabarii ta'aaf jecha. Kan kee diqqishuulleen hin mul'ata jecha. Jalaa baateellee hin dandeettu. Kanaaf warri ificha kana maaf dheessanii wanti isaan godhanillee hin mul'atu. Lafa keessa walii galaniiti hujii lafa hojjetanii jecha. Hujii waaqaa odoo hin taane. Hujii dukkanaa hojjetanii jecha. Kanaaf hin mul'atullee jecha. Kana dubbata. Kun kana bakka akka itti aanu gad deebiseetuma. Lakkoofsa 22 irraa dubbisa. 22 irraa gadhumaatiimi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin dubbisaa akkanadha. Mata duree irratti Yohaannis waa'ee Yesuus dhugaa ba'uu isaa jedha. Kana booddee Yesuusii fi barattoonni isaa gara kutaa biyya Yahudaa dhaqan. Yesuus barattoota isaa wajjin takka achi bubbulee in cuuphaas ture. Yohaannis immoo mandara Inooni isa Salaamitti dhiyooyi iddoo bishaanii baay'een argame sanitti in cuupha ture. Namoonnis achi dhaqanii in cuuphaman. Yohaannis yeroo sanitti mana hidhaatti hin geeffamne ture. Mana hidhattis hin geeffamne ture. Yommus barattoonni Yohaannis waa'ee qulleessuu irratti
Yahudaa tokko wajjin walitti falmatu ka'an. Barattoonni sun gara Yohaannisii dhufanii yaa barsiisaa inni gama Yordaanositti si wajjin ture atis immoo dhugaa baateef sun kunoo inni cuupha. Hundumtuunis gara isaa dhaqaa jiru jedhanii itti himan. Yohaannis yommus deebise, namni yoo Waaqa irraa isaaf kenname malee wanta tokkollee fudhachuu hin danda'u. Ani Kiristoosii miti, garuu fuula isaa dura ergamee jedhe. Akkan dubbadhe. Isin ofii keessanii dhugaa anaaf baatu. Misirroon kan mana qabu inni dhiirsa misirrooti. Miinjeen inni isaa dhageeffatu garuu sagalee dhiirsaa misirroo dhaga'uuti guddaa in gammada. Anis akkuma kanatti gammachuu koo amma guututti in ta'a. Inni sun guddachaa adeemuun in ta'aaf. Ani garuu xinnicha adeemuun anaaf in ta'a jedhe. Ani garuu jedhe asirra dhiifama. Ani garuu xinnaachaa adeemuun anaaf in ta'a jedhe. 31 irratti Yohaannis itti fufee inni olii dhufu hundumaa irra jira. Namni lafa kanaa kanuma lafaati. Waa'ee isa lafaa irraa dubbata. Inni Waaqa irraa dhufu hundumaa irra jira. Isa arge, isa dhaga'e sanaanis dhugaa hin ba'a. Isa inni dhugaa ba'us homtinuu hin fudhatu. Isa inni dhugaa ba'u kan fudhatu immoo Waaqayyo dhugaa ba'eessa akka ta'e mallattoodhaanis cimseera. Inni Waaqayyo isa erge dubbiidhuma Waaqayyoo dubbata. Inni Waaqayyo isa erge dubbima Waaqayyoo dubbata. Waaqayyo hafuuricha safara malee in kennaa'u. Abbaan ilma isaa in jaalata. Waan hundumaas harka isaatitti kenneera. Namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Ilma Waaqayyoof kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu. Dheekkamsi Waaqayyoo isa irratti hafa malee jedhe. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Bakka lamatti murree ilaalla. Maaliifi asirratti Yesuus Waaqa irraa dhufuu isaa jedha. Kun immoo Yohaannis waa'ee Yesuus dhugaa ba'uu isaa jedha. Takkitti irra deebi'ee dubbisa sagalee kana. Kana booddee Yesuusiif barsiisonni isaa jedha. Kana booddee Yesuusiif barsiisonni isaa gara kutaa biyya Yahudaa dhaqan. Amma eenyu dhaqee Yesuusiif barsiisonni isaa gara kutaa biyya Yahudaa dhaqan. Eenyu beenu Yesuusiif barsiisonni isaa jecha. Gara kutaa biyya Yahudaa dhaqan. Yesuus barsiisota isaa wajjin takkaa achi bubbule. Yesuus bartoota isaa wajjin takkaa achi bubbule. Iddoo san waliin dhaqanii barsiisota Yesuusiitiif Yesuustu iddoo kana dhaqe. Eega dhaqanii booda immoo takkaa achi bubbule. Barattoota yookiin bartoota. Barattoota malee. Barsiisota yoo jenne dhiifama yoo
dubbisu wannoon harkaa ta'e malee barattoota Yesuus jecha. Illa irratti kana booddee Yesuusii fi barattoonni isaa gara kutaa biyya Yahudaa dhaqan jedha. Yesuus barattoota isaa wajjin takka achi bubbulee jedha. Bubbulee bichaa miti hin cuuphas ture jedha. Amma yeroo bubbule san maal godhaa ture? Hin cuuphas ture jedha. Barattoota isaa waliin achi dhaqanii achiin bubbulanii achiin booda inni maal godhaa ture? Hin cuuphas ture jedha yeroo sanitti jecha. Innaa Yohaannis immoo mandara Inoonii isa Salaamitti dhiyooyi iddoo bishaanii baay'een argame sanitti hin cuupha ture. Amma Yohaannis illee hin cuupha ture. Yesuus illee hin cuupha ture. Iddoo bubbule sanitti. Innaa lachuu hin cuuphanii jecha. Asirratti maaltu ta'e jedhaa? Namoonni achi dhaqanii hin cuuphamanii jedha. Yohaannis yeroo sanitti mana hidhaatitti hin galfamne ture jedha. Amma maali? Yeroon kun silaallee cuuphaa jira akkamiin mana hidhaatitti galfama. Innaa hin hidhamne jecha. Amma asirratti yeroo san mana hidhaatitti hin galfamne jechuun already iyyuu cuupharra hujirra jiraayyuu jecha ammayyuu inniyyuu. Innaa yommus barattoonni Yohaannis waa'ee qulleessuu irratti Yahudaa tokko wajjiin walitti falmatu jedha. Wal falmatu jedha. Amma qulleessuun kun amma maali? Waa'ee qulqullinnaati. Waa'ee qulleessuu amma namni fiizikaalii teennee yoo ilaalle qulleessuun isa qulqullisa waa'ee qulqullinnaati. እና ወልፈልመኒ ጀ እና ማል ጀራ ስራት ነሞኒ አች ደቀኒ የሙስ በረቶኒ ዮሐንስ ዋይ ቁሌሱ እረቲ ይሁዳ ተኮወጂን ወሊት ፈልመቱ ካን በረቶኒ ሱን ገሩ ዮሐንስ ኡፈኒ ያ በርሲሳ inni gama Yordaanis etitti si wajjin ture. Atis immoo dhugaa baateef suni kunoo jedhaniin amma waa'ee Kiristoos dubbataaraniin isa ati dhugaa baateef sun inni sun kunooti jedhaniin inni hin cuuphaa hundumtunus gara isaa dhaqaa jiru jedhanii itti himan. Maaliif inni waa'ee isaa dhugaa ba'eef suni gara Yordaanis gamatti hin cuuphaara. Hundumtuu gara isaa dhaqaaranii jedhanii amma ragaa isaa baanii jecha. Yohaannis yommus deebisee maal jedha? Namni yoo Waaqa irraa isaaf kenname malee waan tokkollee fudhachuu hin danda'u jedha. Amma maali? Jarri sun akkuma inni isaaniif ragaa bahe inni cuuphaara. Kuni maalirraa ta'e? Waaqarraa ta'e akka Yesuus Kiristoos isaan cuuphu jecha. Namarraa miti kan ta'eef. Kanaaf ammallee asitti maal jedhaa dubbataa ture? Yohaannis yommus deebisee namni yoo Waaqa irraa isaaf kenname malee waan tokkollee fudhachuu hin danda'u. Ani jedha Kiristoosii miti garuu fuula isaa dura ergame jedha. Amma uf ibsaara Yohaannis jecha iddoo kanatti. Ani Kiristoosii miti haa cuuphu malee garuu fuula isaa dura ergameera jedha. Innaa itti himaa ufuma eenyummaa ofii itti himaaraa jecha. Jarri illee waa'ee isaa sanii qaaqaaranii ani garuu Kiristoosii miti isa durayyuu ani Kiristoosii miti isa durayyuu tureera. Yohaannis yommus deebisee fi namni yoo Waaqa irraa isaaf kenname malee waan tokkollee fudhachuu hin danda'u. Ani Kiristoosii miti garuu fuula isaa dura ergamee jedhe akka dubbadhe. Isin ofii keessaniyyuu dhugaa anaaf baatu. Maaliif isa ati dubbataa turte jedhanii amma ragaa ba'aa jiran. Isa san isaa himaa jiran. Isinuyyuu inni illee achi garagalchee Yohaannis maal jedhaani? Isinuu ragaa naa ba'aa jirtanii ni jedhan. Inna lakkoofsa 29 irratti jecha. Misirroon kan mana qabu inni
dhiirsa misirrooti jedhe. Misirroon kan mana qabu. Misirroo kan manaa qabu. Misirroo kan manaa qabu. Amma misirroon kan manaa qabu eenyu dhiirsi misirroo sun eenyu Kiristoos galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Inna misirroo kan manaa qabu inni dhiirsa misirrooti jedhe. Miinjeen inni isaa dhageeffatu garuu sagalee dhiirsaa misirroodhaa ga'utti guddaa hin gammadaa. Anis amma maali asumarratti jaartiin dhiifama. Asirratti maaltu jira? Waa sadiitu jira. Misirroon suni ani ka fudhadhu jecha dhiirsichi Kiristoos. Misirroonis maali? Barattoota isaa san. Miinjeen immoo Yohaannis iddoo kanatti kataa'ee jiru jecha. Inna kanaaf maaliifi miinjechillee maal jedha sagalee asirratti waan jedhu dhiirsi misirroodhaa ga'utti guddaa hin gammada. Anis akkuma kanatti gammachuu koo amma guutuu hin ta'a jedheen Yohaannis. Argite maalidha inni miinjee isaaniiti. Kiristoos immoo maalidha akkuma inni akkuma misirroonni barattoota kun miinjee kun Kiristoos immoo dhiirsa misirrooti jecha. Akkuma san anillee itti gammadaa jedhe ufii mataa ofiiti jecha. Akkuma miinjeen yeroo amma jaala dhaqanii warri jaaltota maal ta'in gammadaa miti sagantaa san keessatti waan ta'u san keessatti. Innaa kana dubbata. Ani garuu xinnicha adeemuun anaaf hin ta'a jedheeni. Inni sun guddachaa adeemuun hin ta'aafi. Inni sun eenyu inni sun Kiristoos jecha. Guddachaa adeemuun hin ta'aafi. Inni sun guddachaa adeemuun hin ta'aafi. Ani garuu xinnachaa adeemuun anaaf hin ta'a jedhe. Yohaannistu jedhee jecha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Gara dhumaa kanarratti immoo maalidha? Yesuus Waaqa irraa dhufuu isaa jedha. Akkuma amma sagalee Waaqayyo dubbifne Yohaannis itti fufees ammallee Yohaannis himajjedha. Itti fufe inni olii dhufu hundumaa irra jira jedha. Inni olii dhufu kamiinuu irra jira. Maaliifi Waaqarraa dhufe waan ta'e lafarraa dhufne. Amma fakkeenyaa Yohaannis kanallee fudhanne abbaa fi haadha illee qaba miti. Inna garuu Kiristoosi olii dhufe hafuuraan dhalatee dhufe Waaqarraa foon uffatee immoo garaacha keenya deddeemaa jecha. Inni olii dhufu hundumaa irra jira. Kamiin irraayyuu caalaa. Inni lafa irraa inni lafarraa kennamu kanuma lafaatii jedhe. Waa'ee isaa lafa irraa dubbates inni Waaqa irraa dhufus hundumaa irra jira. Ka lafarraa illee haa dubbatu waa'ee isa kana ka Waaqarraa dhufu kan. Garuu ka Waaqarraa dhufu kun hundumarra jira. Ammallee waa'ee Kiristoosii dubbataara. Waa'ee Waaqayyoo ragaa ba'aafii jira jecha. Haga fedhe Yohaannis cuuphaan, haga fedhe karaa xaradduu isaallee haa ta'u, haga fedhe waa'ee isaallee haa ragaa ba'u. Garuu an xinnaadhaa jedhee deebiseera asirratti. Innaa ka irrasii dhufu, ka Waaqarraa dhufu hundumarraa caalaa. Isa arge, isa dhagaye sanis dhugaa hin baya. Isa inni dhugaa ba'us homtunuu hin fudhatu jedha. Amma maalidha? Homtunuu hin fudhatu. Isa arge, isa dhagaye sanis dhugaa hin ba'a. Inni maali? Waan argeef, waan dhagaye dhugaa hin ba'a. An ragaa baatudha jedha. Garuu isa kana maali? Isa inni dhugaa ba'u homtunuu hin fudhatu. Isa inni dhugaa ba'u homtunuu hin fudhatu jedhe. Isa inni dhugaa ba'u kan fudhatu immoo jedha. Waaqayyo dhugaa ba'eessa akka ta'e mallattoodhaan hin cimseefiraa jedha. Ka fudhateef
Waaqayyo isaaf mallattoodhaan cimseera. Isa inni dhugaa ba'u kana jecha. Garuu homtinuun fudhatu, hundinuun fudhatu. Warri fudhataniif garuu Waaqayyo isaaniin maal godhu? Dhugaa ba'ee fi cimseefira. Warra dhallee nu maali? Warra gooftaa fudhateefi, warra isatti jiraateefi, warra karaa isaa irra deemeefi. Waaqayyo maal godha? Dhugaa hin baaf. Dhugaa san maali? Hin cimsaaf. Sii jabeessaa jecha Waaqayyo. Garuu kuuwwan hin fudhatanii jedha. Innaa inni Waaqayyo isa erge dubbadhu. Inni Waaqayyo isa erge dubbiidhuma inni Waaqayyo isa erge dubbima Waaqayyo dubbata. Waaqayyos hafuuricha safara malee hin kennaafu. Abbaan ilma isaa in jaalata. Waan hundumaa harka isaatitti kenneera. Namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Ilma Waaqayyootti kan hin amanne, kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu. Dheekkamsi Waaqayyoos isa irratti hafa malee jedha. Innaa asirratti maaliin? Ifama tasfaa dubbisaa qaaqee. Jesus. Maal dubbata asirratti? Kuni argitee barattoonni Yohaannis illee jiranii, barattoonni Yesuus Kiristoos illee jiranii, jarri lachuuyyuu cuuphaa jiranii, gartuu argitee deebi'ee inni immoo Yohaannisiin karaa gargaraatiin yoo isa gaafatanii waa'ee isa kanaa irraa dhufe inni kun kanaa jedhee dubbata. Waa'ee misirroollee wanti kaa'eef, waa'ee misirritti illee misirrichaa dhiirsaa misirroollee kaa'ee, waa'ee miijeellee wanti kaa'eef wantuma fiizikaalii nu amma maaltu ta'a? Misirrattiilleen yoo dhiirsichi dhufu hin gammadu. Innaa deebi'ee maali? Miijeelleen yoo cidha irratti argame waan godhame kanarratti hin gammadaa jecha. Garuu waa'ee isaa kana lafa kaa'ee ragaa ba'aaf jecha. Ammallee asirratti maali? Yesuus waaqa irraa dhufu. Gara waaqa irraa dhufe illee ammallee maali? Yohaannis makanatu ragaa isaa ba'aara jecha. Waaqa irraa akka ta'e. Innaa kanaafi ka isatti amane jireenya bara baraa. Warra ittiin amanin immoo ittuma faradameera. Sambicha iyyuu miti. Isa kana beekuu iyyuu hin danda'an. Warra beekaniif garuu jedha. Waaqayyo isaaniif amantii isaanii maal godhee jedha. Akka inni Waaqayyo isa erge dubbadha. Waaqayyo dubbate. Waaqayyo immoo hafuuricha safara malee hin kennamu. Abbaan ilma isaa hin jaalata. Bakka wannuma jiru jecha. Kun amma maali? Kanallee Yohaannis himatu ragaa ba'aara. Asirratti illee kadhaaqu Yohaannis. Waa'ee Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e ragaa ba'a. Irrasitti asitti illee maalidha? Waa'ee cuuphaa isaa innis hin cuuphaa, kunis hin cuuphaa, kunis barattoota of jalaa qaba, kunis barattoota of jalaa qaba. Sanuma mirkaneessaa jecha. Yaada biraa yoo qabaatte. Yaanni biraa yaa bilbilli makaraa si nyaachisaara. Charger illeen dhumate. It's okay. Yeah. Charger irra keettee. Waan barbaannu isa kennuudhaani. Ay firiizii ta'e bakka amma rakkoon kana laala. Oh. Pastor, awwaan firiizii taate see? Jedhiftee teennaan. Ayyee, it's okay. Yeah, ufuma mute irra godhin illee. Egaa no haasaan jiru. Anaa miti mute irra kaa'e, ufuma mute irra kaa'e. Egaa 22 irraa kaasee yoo ilaale kana booddee Yesuusii fi bartoonni isaa gara kutaa biyya Yihuudaa dhaqan. Yesuus bartoota isaa wajjin takkaa achi bubbule. In cuuphas ture.
kun maal mul'isaa? Achi isin bubbullee jedhaa. Kun maal mul'isa? Tokkoffaa Yesuus Kiristoos bakka dhaabbataa jireenya isaa hin qabu. Gara biyya lafaa yoo dhufu kaleessa boqonnaa kaan irratti illee yeroo darbe dubbannee akkuma turre biyyi lafaa kun iddoo teessuma isaatii miti. Biyyi lafaa kun iddoo jireenya isaatii miti. Dhimma dhufeeftu jira. Dhimma dhufeef san ammoo hojjechuuf bakka dhaabbataa wayii taa'uun isaaf hin kennamne jechuudha. Maal jechuudha? Kana jechuun biyya lafaa kanarratti iddoo dhimmi inni dhufeef sun itti waame hundattuu dhaquudha inni. Kanarraa wanti nu barannu maali? Tajaajiltoonni yookaan hojjettoonni Waaqayyoon tajaajilan yeroo ammaa maal godhuu? Iddoo dhaabbataa jireenyaa tokko ifataniiti. Jireenya biyya lafaa kanaa wal ifataniiti. Dhimmichi isaan itti waamaman bakka wayiitti odoo isaan waamaa jiraates hin dhaqan. Hin socho'an achi. Nu biyya lafaa kanarratti jireenyi keenya bakka tokkotti dhaabbataa miti. Infaatti Ameerikaa kana keessayyuu isteeta jijjiirataa deemna. Namni biyya Ameerikaa kanarratti wanti tokko kalaaluu qabnu hojii tajaajila Waaqayyootiif hin socho'u. Garuu jireenyi isaa isteeta kanarraa bakka wayiitti wayya jennaan ganama buqqa'ee achi dhaqa. Jireenya biyya lafaa kana mijeeffachuuf isteeta 50 waliin hin geenna waggaa tokko keessatti. Tajaajila Kiristoos hojjechuuf mana keenya gad hin baanu. Kiristoos hin cuuphee gara biyya Yihuudaa dhaqee hin dhaqan Yesuus bartoota isaa wajjin takka achi bubbulee hin cuupha ture jedha. Dheengadda illee yoo ilaallu Qaanaa ture achi deebi'ee gara Qifirnaahom gadi baay'ee achi hin turree jedha. Yeroo hundaa inni deemsarra jira. Deemicha hojii isaa. Hojiin kiristaanaallee tokko deemsa ta'uu qaba. Dadhabbii tokko malee. Hojiin kiristaanaa tokko baay'ee dadhabsiisaa, baay'ee nuffisiisaa, baay'ee kan nama deemsisu, kan tiraavil nama goosisu yoo ta'ellee hojii kennaa fi hojii itti waamamne waan ta'eef deemichi keenya ittuma fufuu qaba. Manas teettee deemtees biyya lafaa kanarratti umriin siif kenname lakkaa'amee gaaf tokko si harkaa fuudhamuun isaa hin oolu. Biyya lafaa kanarraa deemuun kee hin oolu. Gaafa biyya lafaa kanarraa deemte biyya lafaa kanarratti waan hojjette hundumaa safaramee lakkaa'amee itti si shallagamaa jechuudha. Waa'ee Yohaannis yeroo sanatti mana hidhaatti hin galfamne sani oduun taane yommus bartoonni Yohaannis waa'ee qulleessuu irratti Yahudii tokko wajjin walitti falmutti ka'anii yoo jedhu Yahudonni ilaalchi Yahudotaa waa'ee qulleessuu qabanii fi ilaalchi bartoota Yohaannis ta'ee ilaalchi bartoota Yohaannis yookaan bartoota Yesuus waa'ee qulleessuu garagara. Waa'een qulleessuu Yahudota biratti bishaaniini. Waa'een qulleessuu kiristaanota yookaan bartoota Kiristoos yookaan bartoota Yohaannis biratti maaliin? Hafuura qulqulluuni. Jechi qulleessuu jedhuu fi jechi qulqulleessuu jedhu ammoo garagara asirratti. Sanctification and holiness. Jechi qulqulleessuu fi qulleessuu jedhu kun afaan Oromoo irratti illee bakka bakkatti iddoo iddootti garuma garaan ta'an. Qulleessuu ka jedhus qulqulleessuu ka jedhus. Qulleessuu ka jedhu maal jedhama? Tsidqi ka jedhamu san. Qiddisinaa ka jedhu san. Yohaannis 17:17 irratti dubbiin kan kee dhugaadha jedheeti dhugichaan isaan qulleessi jedha. Qulqulleessi jedhu isaan qulleessi jedha. Hafuurri qulqulluun ammoo yoo nu keessa buufate jireenya qulqulluu jiraachuu jalqabna jechuudha. Waa'ee qulleessuu irraa wal falmutti ka'anii jedha. Bartoonni sun gara Yohaannis dhufanii yaa barsiisaa inni gama Yordaanositti si wajjin ture atis immoo dhugaa baateef suni kunoo in cuuphaa hundumtinuus
gara isaa dhaqaa jiru jedhan. Jedhanii ittinnaan Yohaannis maal jedhe yommus deebisee namni yoo waaqa irraa isaaf kenname malee waan tokko illee fudhachuu hin danda'udha. Dubbiin tuni waa'ee warra gara isaa dhaqanii dubbataara Yohaannis asitti. Malee waa'ee Kiristoosiin waa'ee warra gara isaa dhaqaniiti. Hadha waa'ee paasteroota, waa'ee qeesota, waa'ee raajota waldaa keessa dhaabatanii yookaan waltajjiirra dhaabatanii nu waamanii odoo hin taane waa'ee warra gara isaanii dhaqanii dubbataara. Haruurrannee bakka feenetti yoo walitti qabanne Waaqayyo yoo nu kenne malee abbaan fedhe, raajiin fedhe, nabiyyiin fedhe, beekaan fedhe kan dibame kamiyyoo ta'e nuu kennuu hin danda'u. Kiristoos iddoo biraatti waan jedhutu jira. Abbaan koo gara koo kan fide malee eenyullee gara koo dhufuu hin danda'u jedhee lafa kaa'eera. Kana jechuun maal jechuudha? Kiristoosii dhaqaarra jennee gara Kiristoosii dhaqaarra jennee bakka feene yoo oolle, mana waldaa yoo oolle, paastara waliin yoo oolle, kiristaanota waliin yoo oolle, waaqarraa nuuf hin kennamne taanaan hin argannu. Wanti fudhannu hin jiru. Baay'ee wanti fudhannu maali asitti? Waa'ee fayyinaatiin asirratti kaasaaru Yohaannis. Kennaatu jira. Maal jedhe itti aansee waan jedhetu jira bee. Gara dhumaara dhaqeeti 34 irra maal jedhe? Waaqayyo hafuuricha safara malee hin kennaa jedha. 34 irra argitanii? Inni Waaqayyo isa erge dubbii Waaqayyoo dubbataa jedha. Waaqayyo illee hafuura safara malee kennaa jedha. Nu hadha nama dubbii Waaqayyoo dubbataara jennee yoo dhanne Waaqayyo isa ergeera yoo ta'e, dubbii Waaqayyoo dubbataara yoo ta'e, inni hafuura safara malee kennu sun nuufillee kennaa namichi inni erge sun dubbatu sun hin kennama. Paastara tokko bira dhaqee yookaan raajii tokko bira dhaqee naa kadhadhu. Raajii natti himi. Mul'ata natti himi yoon jedhe mul'ata isarraa gaafadhu san kallattii waaqarraa fudhachuu hin danda'amu. Maaliif? Hafuurri qulqulluun isa bira jiru sun ana bira illee jira waan ta'eef. So Yohaannis inni biraa ammoo waa'ee misirroo kan manaa qabu dhiirsa misirrootii suni ati qooddee lafa keetteerta kiliirli. Misirrooni bartoota karaa biraatti waldaa jechuudha. Numa hadhaa kana dhiirsi misirroo Kiristoosii miinjeen ammoo Yohaannis. So isa kana yoo ilaalu miinjee yeroo baay'ee hojii isaa maali? Hojii miinjee yeroo baay'ee misirroo qabu, misirroo eegu, misirroo waliin taa'inni yeroo baay'ee. Dhiirsichi inni guyyaan ka isaati nama baay'eetu itti dhufaa, isa dubbisaa, isa simataa, isa dhungataa, kanaan biizidhanni. Misirroo isaa ammoo eenyutti dhiifata? Miinjeetti dhiifata. Miinjee namni tokkollee garagalee ilaalu baay'ee yeroo cidhaa yoo argitan ta'e. Biyya keenyatti illee hin beekna hin argineerra. Nama miinjee kan misirroo bira taa'u eenyullee dhaqee akkam nagaa jirta abbaa kanaallee ka jedhuun hin jiru. Inni misirroo eegaara tokko. Misirricha garuu dhiirsicha misirroo san firriitti dhufee dhungata, hiriyyaan itti dhufee dhungata, ollaan kun soddaan kun martu. Inni biizi misirroo isaa miinjeetu eegaara. Maal jedhaa raree amma Yohaannis? Warroonni si bira jiran bee haruurratanii akkuma jiraniin garas dhaqaaranii jennaani. Gara abbaa manaa ofii dhaqaaranii. Ana indoomna gammachiisuu qabaayyuu. Tokko hojii nuun irraa bu'eedha inni amma ka jedhaaru. Misirroo eegaa ooluun tokko hojii nuun irraa bu'eera. Lammaffaa na birallee yoo ta'an haga dhumaa na biran ta'anii bee deemuun isaanii waan hin oolleef ammumarraa deemuun isaanii bareeda. Kanaafi maal jedha inni achirra diddabni misirroo kan manaa qabu inni dhiirsa misirrootii. Miinjeen inni isa dhaggeeffatu garuu sagalee dhiirsa misirroo dhaga'uutti guddaa hin gammada. Akka paaster na dhaga yeroo tokko daa'imman wayii manan naa eegi jetteeti odoo na biraa baate daa'imman oduma eegu amala daa'imman ijoollee teetiisitu beekaa xixiqqoo ta'anii atiin sossobdaa yookaan waa jetta. Ana ammoo isaanuma eegufachi ta'e malee wanta biraa hundi godhu. Eegee yoo ati dhuftu alaa yoo sagalee kee dhagaye natti tola. Maaliif hashuu dhufe daa'imman narraa fuudhuuf dhufe bakka anamma hin boqadhaa jedha. Yohaannis kan jedhaaru kana karaa biraatiin. Misirroo kannii eegaa ture, cuuphaa ture, barsiisaa ture, dhugaa itti bahaa ture. Amma inni dhugichi sun innummaan mataa isaati yoo itti dhufe tokko dhugaa nagadhaa itti lallabaa ture kana in argan ijaan. Argitee dhugaa an dubbataa ba'ellee kantuu ta'ee nafuudha.
Lammaffaa anillee hojii irraa boqadheedha jechuudha. Inni biraasanii Yohaannis itti fufee inni olii dhufu hundumaa irra jira jedhe. By the way, Qorontos isa duraa boqonnaa 15:46 47 irraa jalqabnee yoo ilaalle namni inni duraa nama lafaati jedha. Namichi inni duraa sun nama lafaati jedha. Namichi inni boodaa sun nama waaqarraati jedha. Kanaafuu jedha inni lafarraa suni waanuma lafarraati jedha. Inni waaqarraa suni waan waaqarraati. Kanaaf maal jedhaara Yohaannis asirratti hundumaa irra jira jechuun isaa maalidha? Achi gallufne haga 50 dubbisne hafuura irraa dhalachuu fi foon irraa dhalachuu yoo haasa'u Phaawulos achi maal jedha? Wanti badu wanti hin banne wanta badu keessaa hin hirmaatu. Du'aan jireenya keessaa hin hirmaatu. Dadhabaan jabaa keessaa hin hirmaatu. Kanni adda qoodee lafa kaa'a. So maal jechuudhaan addaamirraa dhalannee lafarraa dhalannee warri addaamirraa dhalate hundinuu raajonni kakuu moofaa Isaayyaas Museen mataa isaa namni Musee caalaa himameetiin jajame baay'ee yoo jiraate Eeliyaas inni kuni garuu Museen illee nama lafarraati jedhaara Yohaannis asitti. Musee isin seera Musee jettanii itti dhaadattanis nama lafaati. Homa fedhe yoo ta'e isa waaqarraa dhufe kana hin ga'u jedhaara. Ibroota boqonnaa 9 irratti illee waan kana diteeliin waa'ee inni qulqulluun seerarra hin jiraatu jedha. Seerri eega du'a fida ta'e inni jireenya kennu hin wayyuuree jedhee lafa kaa'a achirratti illee Phaawulos kana diteelii lafa nu kaa'a jechuudha. Kaan ammoo yaa'u abbaan ilma isaa hin jaallataa jedha. Asirratti wanti jedheef maaliifi 16tti nu deebisa. Lakkoofsa 16 deebinee yoo ilaallu maal jedha? 35 abbaan ilma isaa hin jaallata erga jedhee booda 16 deebisnee yoo ilaalle Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate jedha. Argitanii amma namni tokko nama jaallatu waan jaallatu kennaaf. Haadha manaatiyya si jaaladha jedheeni odoo rakkoon lubbuu isii baasu wayii dhufe dursee ofii lubbuu kiyya dabarsee kennuufiif qaba. Haga kennuufii dirasi jaalala kiyya mul'isuu danda'u qaba. Bakka deemi jedhee ofirraa dhiibee hobbaafachuuf yoo jarjara ta'e durallee jaalalli kiyya haga wayiitu jira jechuudha. Wannuma sadarkama jaalala kiyya qormaata keessa hin galle wayiitiif kijibaa ture jechuudha. Waaqayyo nu jaalata. Nu jaalachuu isaallee ilma tokkocha jaalatu san dabarsee nuuf kenne. Abrahaam Waaqa jaalachuu isaa Yisahaaq ilma tokkocha jaallatu san aarsaa godhuuf dabarsee kenne. Waaqayyo be akkasitti be Abrahaamin qoree ilaale. Hadda nu qorama ilma kennuu maalii kennuu birrii kiisii nu jirtu mabaa kenne yoo nuun jedhanii kenne. Hagas dirasii kenna qormaanni gadi bu'eera. Haga waan nu beekuufis waanni nu hin qorwamu. Garuu maal jedha kitaabni qulqulluun? Waaqayyo garbicha jaalatu qoree ilaalaa jedha. Nu jaallata garuu qoree nu laalle. Instead ilma isaa tokkocha jaallatu dabarsee nuuf kenne. Maaltu kana godha beektu? Because the difference between Old Testament and the New Testament. Kakuu haaraa keessa waanni qorama namni hin dandeenye, qorama namni hin argine, qorama guddaa keessa nama galchuu keessa keessa harka baafatee maal godhe? Nama gara mana isaatti dachaasee karaa itti mul'isaa tiksuu bichaa jalqabe. Tikseen ana jedhe Kiristoos. Tiksee santu dhufee jira amma. We have a shepherd now. Nu amma tiksee qabna. Qoramni hin jiru. Akka bara Abrahaamii qoramu san hin qoramu. Garuu jireenya ittiin jiraannuun qoramaati, bocamaati, qaramaati, ka deemnu, ka guddannu. Qoramni keenya hagattii san bicha. Hagattii bocamuuti malee hagattii akka Abrahaamii san biran geennu ammallee. Tokko sanii bakkatti 35 fi 16 walitti fold goonee ilaaluu danda'u qabna yeroo baay'ee. Lakkoofsa 16 irra ka jiruu fi 35 irra ka jiru.
abbaan ilma isaa hin jaallata dheebichaan dhiifne maal jedha? Waan hundumaas harka isaatti kenneera jedha. Waan hundumaa jechuun maal jechuudha? Ulfinumallee, ulfinuma seexanni ulfinni sun naaf ta'a jedhee abbaa waaqatti morkatee jennaan gubbaarraa darbame sanillee maal godhe? Dabarsee ilma isaatti kenneera. San bichaa miti. Warra isaa kan ta'an ijoollota koo kan jedhu hundumaallee isaa kenneera. Nuti ijoollee Kiristoosiiti. Maaliif? Because Waaqayyotu ijoollee Kiristoosii nu taasise. Kiristoos ilma akkana addaan baafnee nama himuu danda'u qabna. Because confusion akka hin jirre Kiristoos ilma Waaqaati. Waaqayyo ilmicha hin jaallata waan hundumaa dabarsee kenneera. Nuti ijoollee Waaqayyooti. Ijoollee Waaqayyoo ta'uu kennaan Kiristoositti yoo amanne dabarfamnee Kiristoos yoo kennamne ijoollee Kiristoosiiti. Dhiirsa misirroo miinje. Nu hadha lafarra kan jirru waa hunda taana kana dubbachuu barbaada. Nu amma miinjeedhas misirroodhas lachuu hojjenna. Maaliif? Kiristoosii waan tajaajiluuf, waan namoota cuupnuuf, waan namoota barsiifnuuf bakka miinjee sanuuf kenna. Ofii mataa kennaayyuu amantoota waan taaneef, waan cuuphamnuuf, waan barsiifamnuuf bakka misirroo san jirraa jechuudha. Bakka lachuu jirra. Gin misirrichi Kiristoosiin duwwaadha. Nu bakka misirroo san bakka dhiirsichi Kiristoos duwwaadha. Kana jechuu barbaada. Inni biraa dhumarratti atuu jetteerta maal jedhee namni waaqa Kiristoositti amanu namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa isaa hin qabaa. Ilma Waaqayyoof kan hin abboomamne garuu jireenya isaa hin argatu. Dheekkamsa Waaqayyootu irratti waa'ee amanuu fi waa'ee abboomamuuti amma wal bira qabee kan nutti mul'isa 36 irratti maal jedhee ilmatti kan amanu jireenya bara baraa qabaa. Deebi'ee ammoo ilmaaf kan hin abboomamne jireenyicha hin argatu jedhee ka'e dheekkamsa Waaqayyootu isarratti hafa malee jedha. These two words abboomamuu fi amanuuni wal malee hin argamtu. Wal malee hin argamtu. Amantiin abboomamuun fiixa ba'a. Amantiin nama tokko abboomamuudhaan fiixa ba'a. Dubbii Waaqayyootti amantaa? Tole. Waan dubbiin Waaqayyoo jedhu godhi qaba. Hin gootu yoo ta'e amantiin keellee sobaa jechuudha. Dubbii Yaaqoob isan irra kadhatteetiin amantiin hojii malee du'aadha kan jedhu san. The obedience and the faith with one another, without one another hin argaman. No faith without obedience, no obedience without faith. Lamaan san mul'isuuf asitti maal jedhee namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba jedhee ka'eeti kan ilmaaf hin abboomamne jireenyicha hin qabu. Kanuma jechuu barbaadaa yoo wanti itti dabaltu jiraate paaster. Miyuutu irraaf kaasi. Jiru hawwiin dhagaarti moo hojii hojjetaarti? Hawwiin ijoollee waa hojjetaarti. Wanti dabalu hin jiru kanuma lakki yaadichi kanuma. Yaa badhiftee nu ibsitee gooftaan si haa eebbisu. Amiin. Yaa kanuma. Bakka sagantaa biraallee waan qabdu natti fakkaata. Yaa gooftaan si haa eebbisu asumarra dhaabna yoo Friday waan jedhee itti fufnaa. Yoo wantichi